Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam oltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessineen mariin mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduu Afrikaa kibbaatti adeemsifamaa jiru yeroon dheereffamu waa'illi keenya haala achi jiru akkasiin nutti himeera. Erga as dhufne kaasee of eeggannoo guddaadhaan akka iccitiin hin baanetti kan mariin kun adeemsifamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa jiran dararaa himachaa jiru. Bilbilanii rakkoo jiraannutti mataa jiru. Feestaalii keessa ciisu, feestaalii dhuma keessa bulu, feestaalii dhuma sanarra immoo du'anii achi fuudhamaa jiru. Guyyaatti nama tokko, nama lama, nama sadii du'aa jira. Filannoo Biraaziliin dorgomaan mana hidhaa turan filannoo pirezidaantummaa injifachuu odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha Firaa'ol Balaa dhiyeessa. Filannoo pirezidaantummaa Biraaziliin pirezidaantiin biyyattii Bolsoonaroon dorgomaa isaanii kan mana hidhaatii bahanii dorgomaniin injifataman filannoo morkiin cimaa taasifameen Lula da Silvaan sagalee kenname keessaa % 50.9 argachuun mo'ataniiru. Hirphaa gammachuu. Primeiro, chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Biyyi kun nagaa fi tokkummaa barbaadde uummanni keenya amma booda wal loluun fedhu kana kan dubbatan pirezidaantii haaraa biyyattii Luis Inacio Lula da Silva mo'ichi isaanii erga labsameen boodadha. Pirezidaantii Lulaan siyaasaa fi barcuma kanaaf nama haaraa miti. Yeroo sadaffaaf biyyattii bulchuuf deemu. Kanaan duras bara 2003 hanga bara 2010tti biyyattii marsaa lamaan bulchaniiru. Deeggartoonni Bolsonaro garuu namni isaan deeggaran filannoo akka injifatan abdatanii turan. Lulaan filannoo xumura bara 2018 gaggeeffamee fi Bolsonaroon injifatan irratti hin dorgomne. Kunis sababii mana hidhaa seenaniif dorgomuu dhorkaman. Sababni kunis dhaabbanni konistirakshinii hojii dhaabbata mootummaa boba'aa baasuu Petrobras akka argatu waan taasisanii fi matta'aa kennuun waan irra gahameefidha. Dorgommiitti deebi'uu isaaniin dura guyyoota 580 mana hidhaatti dabarsan. Jiraattiin awwaaluuf yaalanii kunoo as ga'eeraa jedhan injifannoo isaanii yoo labsan. Jalqabarra Bolsonaroon filannoo akka injifatan ragaaleen agarsiisan turaniiru. Ta'us sagalee itti morkattoonni lamaan wal caalan xiqqaataa deeme. Jeer Bolsonaroon filannoo mo'amanis garuu miseensonni mana maree isaanitti dhiyaatan koongirensii keessatti sagalee caalmaa argataniiru. Kana jechuun Lula da Silva morkii cimaatu isaan eeggataa jechuudha. Jeer Bolsonaroon injifatamuu isaanii ammatti ifatti namanne. Lula da Silvaan pirezidaantii ta'anii filatamuun isaanii erga labsameen booda dureewwan biyyoota garaagaraa ergaa baga gammaddanii erganiifiiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden filannichi haqaa fi bilisaan gaggeeffame jechuun hojiilee waloon hojjetan akka itti fufan abdiin qabaa jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutinis baga milkooftee jechuun bu'aan filannoo kanaa aangoo siyaasaa Lulaan qaban kan agarsiisudha jedhan. Dureen Indiyaa Narendra Moodiin kan UK Rishi Sunak fi kaanillee ergaa baga gammaddee dabarsuun waliin hojjechuudhaafis waadaa seenan. Maanguddoon ganna 77 akka ta'an Luis Inacio Lula da Silva nama siyaasaa left wing jedhaman irraayi. Hojii humnaa sibiila miidhagsuu irraa ka'uudhaan aangoo siyaasaa biyyattii isa guddaa qabachuu kan danda'an namni siyaasaa kun bara 2003 hanga 2010tti pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan bulchaa turani. Kan itti aanuun mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti torban darbe gaafa kibxataa Afrikaa kibbaatti eegale dilbata kaleessaa ni xumuramaa jedhamee ibsamee ture. Ta'us waraana kaaba Itoophiyaa waggaa 2 adeemsifamaa jiruuf furmaata tolchaa jedhamee kan eegamu mariin kun itti fufee jira. Waa'ila keenya Afrikaa kibbaa magaalaa Pretoria kan jiru amansiisaa ifaa waan haaraa maaltu jira jechuun gaafadheera. Egaa mariin kun mariin nageenyaa Gamtaa Afrikaatiin taasifamaa jiru kun kaleessa guyyaa dilbataa ni xumurama jedhamee eegamaa ture. Haa ta'u malee Gamtaa Afrikaanis haa ta'u qaama biraatiin ibsi akka xumurames haa ta'u akka dheereffame ibsameen turre. Garuu odeeffannoon argadheen akka roobii dhufuu kanatti akka mariin nagaa kun dheerate dhaga'eera. Torbee darbee mariin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti jalqabame kuni cufaatiin otoo namoonni yookiin gaazexeessitoonni toon argamin adeemsifamaa akka jiru beekamaadha. Garuu walumaa galatti akka namaachi jirutti akkamiin hubatta faarrisa maal fakkaata akkamiin ilaalteeti? Egaa erga as dhufne kaasee of eeggannoo guddaadhaan akka iccitiin hin baane
kan mariin kun adeemsifamaa jiru. Mariin kun egaa kan adeemsifamu Afrikaa Kibbaa Pretooriyaatti waajjira hariiroo alaa fi walta'iinsa Afrikaa Kibbaatti kan adeemsifamaa jiru. Odeeffannoo bifa garaa garaatiin argachuu yaallullee iccitii guddaadhaan adeemsifamaa jira. Bakka isaan itti qubatan baruu baannullee egaa dhiyeenyuma waajjiratti mari'atanii kanatti akka qubatanii marii kana adeemsisaa jiran odeeffadheera. Akkasumas bakkuma jirru kanatti mariisistoota keessaa Uhuru Kenyaattaa akkasumas warra taajjabdoota keessaa immoo Igaadirraa Dr. Warqanaa Gabayyoo akkas jiran anillee arguu yaaleera. Haalli mariin kun itti deemsifamaa jiru iccitii guddaadhaan waan ta'eef odeeffannoo kana jennee achi keessaa ibsinu qabaachuu baannullee egaa akkuma lammii biyya sanaatti dhumni isaa akka bareeda ta'u hawwii guddaan qaba. Agaammaatti garuu odeeffannoon bal'inaan hin arganne hin jiru. Tole amansiis torbee darbee lammiilee Itoophiyaa kan ta'an bilbilee marii nageenyaa kanarraa maal eegduu yeroo jennuuni nagaan akka bu'u waraanaan wanti hiikamu akka hin jirre namoonni baay'een nutti dubbataa turanii lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiran carraatti dubbachuu argatteetta maal jedhume marii kanarraa maal eegusaan? Namoota garaa garaa lammiilee Itoophiyaa ta'an dubbisuudhaaf yaalii gooneerra. Namoota dubbisne kana keessa egaa hundi isaanii hawwiin isaan qaban akka waraanni kun dhaabatuu fi akka namni gara nagaatti deebi'u akka jiraattonni nagaa argatanii fi kan hawwani. Namni nuti magaalaa Johannesburgitti dubbisne tokko kan jedhe anumtillee kanin biyyaa baqadhee as jiruuf sababuma waraana kana dura tureeni. Kanaaf ammas dhaloonni taanus sababuma waraana kanaatiin biyya isaatii baqatee akka hin jiraannee fi biyyuma ofii keessatti akka nagaan jiraachuu danda'uudhaaf waraanni kun otoo dhaabatee waan jedhu hawwii inni qabu dabarseera. Akkasumas silaa mariin kun otoo waraana dura ta'ee gaarii ture. Erganoollee garuu amma mariitti erga galanii nagaa otoo buusanii gaariidha waan jedhu dabarseera. Warri kaanis warri dubbisne bilbilaan asuma taanee kan dubbisnes magaalaa Cape Town irraa akkasuma fedhii waraanni kun akka dhaabatuu fi gargaarsi lammiileedhaaf ta'u akka banaa ta'u akka fedhii guddaa qabu kan naaf ibse jechuudha. Tole amansiisa baay'ee galatoomne. Ulfaadhu firaa. Amma immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Boombiin konkolaataa lama irratti kayyeeffamee magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti dho'ee yoo xiqqaate namoota 100 ajjeesu pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mohammed himan. Boombiiwwan lamaan ministeera barnootaa magaalaa guddoo biyyattii jiru irratti xiyyeeffatan. Indiyaatti riqichi miilaan itti ce'amu tokko bulchiinsa Gujarat keessatti cabee namoonni 141 du'anii hedduun ammallee bakka buuteen isaanii dhabamuun gabaafame. Poolisiin naannichaa akka jedhetti irra caalaan namoota du'anii dubartoota daa'immanii fi jaarsoliidha. Miidiyaa hawaasaa Tiwiitara dhiyeenya kan bite Elon Musk akkaawuntiin nama tokko sirrii ta'uusaa mirkaneessuuf mallattoo cuquliisaa kennuun irra deebiin ilaalamaa jedheera. Kan hordofuunis dhaabbatichi kanneen akkaawuntii isaanii irratti mallattoo cuquliisaa qaban $20 kaffalchiisuu malaa gabaasonni jedhan bahaa jiru. Magaalaa guddoo Moozaambiikitti bilbilli iPhone sobaa akka oomishamu aangoonni bira gahan. Bilbiloonni sobaa lakkoofsaan 1,000 ol tahan kan argaman yoo ta'u sababa kanaanis lammiileen Chaayinaa 2 to'atamaniiru. Shakkamtoonni nuti badii homaatu hin dalagne jedhaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa itti aanuun Yuukireen qilleensaa fi galaanarraan doonii fayyadamtee Sevaastoopool leeluun ishee hordofee Mooskoon kana booda doonii midhaan fe'ee galaana gurraacharra adeemuuf wabii nageenyaa hin kennu jette. Eliyaas hordofa. Mootummaan Kireemliin waliigalteen midhaanii danqamuusaa addunyaan akka hubatu barbaada. Kaapteenonni doonii oofaniis imala eegaluu isaaniin dura hulaa balaa guddaa qabaachuu danda'u kanarra imaluu si'a 2 deebisanii yaaduu qabu jechuun akeekkachiifte. Haa ta'u malee Yuukireenii fi UN olola Raashiyaa duubatti dhiisuun karaa mataa isaanii doonii midhaan fe'an hulaa ce'umsaa namoomaa waliigalamee irra erguu akka itti fufan himaniiru. Karaan ittiin humni waraanaa galaanarraa Raashiyaa nageenya mirkaneessuu danda'u hulaa daddarbaa dooniiwwanii irraa fagaachuudhaan qofa akka ta'e beeku. Filannoo Raashiyaan qabdu muraasadha. Tarkaanfii fe'umsa midhaanii idil addunyaa danquu yookaan sodaachisuun biyyoota akka malee midhaan Yuukireen barbaadaniif ergaa hamaa dabarsa.
Kun ammoo ergaa Kiyev isa Raashiyaan nyaata dhorkuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamti jedhu cimsa. Gamtaan Awurooppaa murtee Raashiyaan waliigaltee fe'umsa midhaanii galaana gurraachaa keessaa ba'uu ibsite akka irra deebistu gaafatte. Raashiyaan gara waliigaltichaatti deebi'uun hulaa galaanarraan midhaan addunyaa akka dhaqqabu eeyyamuu qabdi jedhan dubbi himtuun Koomishinii Gamtaa Awurooppaa. Murteen Raashiyaa hulaa midhaanii fi xaa'oo akkaan barbaadamu ittiin daddarbuu fi rakkoo nyaata addunyaaf furmaata ta'u balaarra buusa jedhan. Odeessadhumaan godaantonni lammiilee Itoophiyaa seeraan ala as jirtu jedhamuun manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararaa argan baatilee darban keessatti gaaffii nu birmadhaa dhiyeessaa turan. Nutillee rakkoo lammiilee kanaa yeroo garaagaraatti gabaasneerra. Kana malees mootummaan Itoophiyaa lammiilee kumaan lakkaa'aman gara biyya isaaniitti deebisaa ture. Haa ta'u malee baatii lama as lammiilee kana gara biyyaatti deebisuun adda citee mana hidhaatti dararamuun isaanii itti fufeeraa jechuun kan nutti hime dhimma isaanii Masrii irraa kan dhiyeenyatti hordofu Mubaarak Musammaa amma bilbilli irraa guuramee isaaniin argachuun illee rakkoo taheeraa jedha. Lammiileen keenya mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti argaman kun immoo dararaa adda addaa dhukkuba TV jedhamu kan afuuraan daddarbu dhukkuba adda addaatiif saaxilamaa jiru. Akkasumas immoo namoota baay'eedha namoota 100,000 lakkaa'aman keessaa kan galee gara 30,000 jedhani jara jedheessayyuu wanni nu quba qabnu hin jiru. Mana hidhaa keessa ta'anii garuu bilbilli irkaa funaanamee waan jiruuf viidiyoolee suuraallee argachuu hin dandeenyu. Achi keessa ta'anii bilbila kan achi keessaa bilbila tamu jira maallaqaanii saniin nu bilbilanii deeqaa tokko deeqaa lama nu bilbilanii asii achillee bilbilee rakkoo jira guutummaan guutuutti irraa dhaga'uu hin dandeenyu jarumatu maallaqa bakka jarri fuudhan iyyuu hin beeknu bilbilanii rakkoo jira nutti mataa jiru feestaalii keessa ciisu feestaaliidhuma keessa bulu feestaaliidhuma sanarra immoo du'anii achi fuudhamaa jiru guyyaatti nama tokko nama lama nama sadii du'aa jira. Haala kanaan dararaa guddaa waan yeroo barbaadan nyaata geessuu fi guyyaa kamisa ammoo nu rukutuu eegalan jedhanii amma immoo abdii muratanii guyyaa 5 gaaniiru lagannaa nyaata erga taasisan jechuudha. Mana hidhaa maal jedhamu keessa jiru hagam ta'amu lakkoofsi isaanii? Lakkoofsi isaanii amma man tokko keessatti kan hidhamanii odeeffannoo qabnu nama 300 fa'i kilaasii tokko keessatti akka hidhamanii jiranudha. Mana hidhaa Shumeesii Jiddaa jira. Shumeesii Makkaa maal kan jedhantu jira hedduudha manidhaa jarriinatti manu hedduudha manidhaa Saawud Arabiyaa keessa jechuudha. Mana hidhaa adda addaa mooraa waraanaatti kan hidhaman jiru ijoolleen mooraa waraanaatti hidhamanii reebamaa jirantu jiru jala baay'ee waan nama gaddisiisu haala nama gaddisiisu dubbatu jira. Kanaaf amma warri achi jiranii kana himachaa jiran kan waggaa as deemanidha jechuudha. Waggaa tokko ol kan hidhamanii erga hidhamanii jarri deemuun jira waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 biyya namaa keessa jiraatanii biyyattii waan hedduu biyyaafillee warra bu'aa buusen waan hedduu biyyaaf waa godhaa turanidha warri mana amantaa ijaaruu irratti waan qooda rakkoo biyya irratti warra callisee ilaalle warra haala guddaadhaan gumaacha biyya keenya Itoophiyaadhaaf illee gumaachaa turedha. Hadda garuu harka qullaa bakka jarri hin beeknetti akka jarri hin eegnetti mootummaan waan kana itti baasee poolisii manatti ergee cabsisiisee waan jarri qabamanullee saamamanii harka duwwaachi keessa ta'anii harka mootummaa Saa'udii daabboo gogaa tokko nyaata kan irraa du'ee dhumeera kan du'eef kan duun ergasii gabaasaa ture amma garuu lurkumaa iyyuu badee jira maaliif heddummina nama kilaasii keessa guyyaatti du'aa jira. Mee warri carraa argatanii sitti bilbilanii haasa'an maal jedhu maal akka godhamuufi barbaadu kana booddee gara biyyaa deebi'uu barbaadu moo maal barbaadu? Jarri barbaadaa jiranu sagalee nu ta'a mootummaan karaa nurraa habanuu gara biyya keenyaatti galuu feena yoo maallaqa mootummaan biyyi keenya rakkoo irra jirti waan ta'eef yoollee maallaqni barbaachise ittiin galuudhaaf maallaqa kafalaa jedhanillee harki caalaan keenya uummanni Oromoo nurraa kafalee biyyatti nu haa galchu jedhu waan qabnu lafa qabnullee biyyatti waan ergasii yeroo bakkee jirru hojjetannee lafarraa qabnu gurguranneellee maatii keenya rakkifneellee waan qabnu gurgurree lubbuu keenyaan biyyatti galuu feenaa jedhu jarri gaaffiin jara kanuma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa goolabne sagantaa raadiyoo kana saatalaayitii fi feesbuukii keenyaan hordofuu dandeessu. Saganticha kan qopheesse Eliyaas Hordofaadhaa kan dhiyeesse Mufraa Olbalaay boor hanga oliddachaa nutti nagaan bula.